Lirraa jalqabuunan gaafadhe. Dhufaatiin qomoo bilillees yoo ibsan namoonni sadi golbee bachuu gosoo gijjoo geeffoo raachoo jedhamanii tarreeffaman gara bachoo ka'anii dhufan jedhu. Jara kana keessaas immoo golbeen namni jedhamu naannoo ganda oonjaa bakka dubbaa jedhamu qabatee taa'ee mana ijaarratee ilmaan afur maqaan isaanii Araddoo Golbee, Galatoo Golbee, Baalee Golbee akkasumas Qaalloo Golbee jedhaman argachuudhaaf akka danda'e manguddoo Abbaaf Haajji Abbaa Saambiin natti himanii jiru. Kana keessaas ilmi quxisuun inni Qaalloo Golbee jedhamu ilma maqaan isaa Sannaa Qaalloo jedhamu argate jedhan. Sana booda namtichi sun guddatee gaa'ilaaf qaqqabee fuudhee ijoollee dhiiraa afurii fi durba lama waliigala ilmaan ja'a horate. Buubaam Sannaa, Guutamaa Sannaa, Aashim Sannaa, Ifaa Sannaa, Bilillee Sannaa, Itaatuu Sannaan immoo ijoolleewwan isaaniiti. Umriin koo gaafa xaaliyaan immoo dhaladhee waggaa tokkooti. Waggaa 5 moo'ee deeme egaa nama waggaa 6 ta'a mootummaa taatiin walitti. Waa'ee kaa hundeen keenya ka'ee sila golbee bachootii fi bosoo gijjoo gifoo raachoo gootoo gudoo arfan kana bachoon irraa ka'ee dhufe. Sanyiidhaa kun? Jarrammaa zarii dhufnee innuma amma jirru kana geenyu golbee achi qabate. Achirra gaa safarree achuma kaakayyuun keenya addas achuma hin jiraan. Dhufee golbee kun egaa ilmaan nama afur godhate ammas Araddoo Golbee, Galak Golbee Abaabayyuu kooti. Baalii Golbee, Qaalloo Golbee godhate. Ilmaan Qaalloo kana akaakayyuu Qaallootis nama buubaa. Saannaa Qaalloo jedhaman immoo nama guddaadha. Nama biyya bulchuu biyyaa isa biratti kan dubbatudha akka Oromooti. Kunotoo kanaan jiru guyyaa tokko raajiin tokko ta'e loltoonni yookaan namoonni achii fi asiin isaanii hin beekamne waraana hedduun dhufanii naannoo mana obbo Sannaa Iyyaafataa qaqqaban naan jedhan. Obbo Sannaanis waraana kana akka kabajaatti ilaalee lafti gara dhiyaatti waan deemaa jiruuf akka taa'anii fi bulan gaafate. Namoota naannoo fi firoota isaa immoo dhangaa yookaan affeerraan nyaataa yookaan irbaatni akka qophaa'u namoota naannoo isaa ajajuun keessummoota kanaan boqodhaa jedhee nama ajajaa waraanaa kanaa nama maqaan isaa Damissee jedhamuttis himee teessise. Nyaanni qophaa'e ummataan dhiyaate akka nyaatamu taasifamuu jalqabe. Gidduutti dubbiin tokko immoo dhalate. Kunis ijoolleen durbaa lamaan obbo Sannaa, Bilillee fi Itaatuun gara waaree boodaa bishaan waraabuu laga deemanii hanga ammaatti akka hin galle odeeffannoon isaan dhaqqabe. Ijoolleen kun immoo loltoota yookaan waraana kanaan fudhatamuu hin oolan jedhamanii waan shakkamaniif obbo Sannaan ajajaa waraanaa kanaan loltoonni kee meeqaa jedhanii gaafatan. Kan ta'e hundaayyuu itti hime. Damisseenis gaaffiin deebisee maaliif jedhee dalga barbaade. Yeroo kana haalli namichaa waan itti hin tolleef ijoolleen koo loltoota warra kanaatiin fudhatamuu hin oolan jaratu dabarse jedhee ummataa fi firootatti dubbiin rakkisaa ta'uu fi waraana yookaan lolaaf akka of qopheessan halkanuma sana waliin ga'e. Kana booda lafti dhiyee halkan keessaa naannoo sa'aatii 8tti wanni hin yaadamne ta'e. Namni nama bulchuu danda'u achi jennaan dhufe laawwata dira guure. Ishi jiranii masgida agarsiisanii ijoolleen wagdira jirti isaan biddeena bulchii kana ajaju biyyaan baatee biddeena fidaa saanna abbaa mucatti biyya ajajatee irbaata fidee maaddita irraa urraatti wata dargeeta meeqaa biddeena amma ga'uudisanii ol kennaa. Sanna tokkas jedhe. Eenyuun jedhaara? Damuseedha. Waan waraanaati yoo. Damuseen eenyuudhaan? Sidaama. Hamborraa dhufe. Daangaa darbee dhufe. Hamborraa dhufe daangaa deemsa waan jala jalaaluu deemu maal beekna akka madaawwanaa nama daawwatamu kanaafu. Kanaan dhufe. Sanna bira dhufe. Sanna yeroo sana naannoo sana bulchaa ture? Jaarta biyyaati. Achumaan immoo nama masgiida qabu ni kan golgoo ofii bula malee masgiida qubaatti hin qabu kan keessummaan bulu. Keessumaa bulchuu danda'a jedhee nama agarsiif naan dhaqna bulchaa jedhee ishee jedhanii taqabbalanii wata darbi kun waan nyaatu hin qabu gaanii kan irbaata koo diwaannaa hojjetama. Biyya irraa waame immoo biyya fidaadhanii biyya ajajatan. Biyyi irbaata kana guuree fidee. Sanna tojeji. Ijoolleetti dhaban. Inni isaan gaafa. Sanna eenyu jedhama? Saannaa Qaalloo jedhaayi. Sanna Qaalloo. Haala kana maal godhugaa gaafataniiru inni wata dira immoo dideedha. Ijoollee jedhaan ammoo biyya deemaati waan surree hidhatee jiru dhiira waan jedhamu waraana keessan qabaatee asitti na dhiyaadha.